What a generation. What's up, ummata akkam jirtu? Ana Beenifaan Roobeeraan jedhama. Fuula chaanala kanaatiif haaraa kan taatan chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii chaanala kanaa ta'uu dandeessu isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee jira. Viidiyoon irraa maanni reaction viidiyoon keenya irraa immoo sitkoomii itti birata deemaa jiru keessaa paartii namatti tolu. Akka irratti bohaartaniif isinii qabadhee dhufee jira. Kanaaf viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan dirqama keenya baanu laayik gochuudhaan har'a egaa akkan kolfine yaaluudha. Amma dandeenyetti akkan kolfine yaalla. Viidiyoo baay'ee nama kolfisiisu. Kanaaf viidiyoo kanatti akka bohaartan shakkii tokko hin qabu. Gara viidiyoo. Rakkoon qabu si argeera taa'e. Jettee lafa faana walitti darbu jalqabdee? Wal duukaa jajannaa qofaatti naaf deemu. Sarinda ta'uuti. Wanti naa qopheessite dhaga'uudhaaf ariifadheera. Wanti sarpiraayizii dhaga'uudhaaf ariifadheera festimuu hin danda'u. Natti maal ta'uuti maalis timuu hin danda'u. Tummoo qosaa keessatti. Lafi gara sarpiraayizii keessatti ce'e. Sarpiraayizii ajaa'ibaa tokko sii qopheessituu beekte? Gaa'ela. Ani namanuu. Kanaaf as jaalladhaa Mirkooko. Hirkookoo? Dura yeroo kaan hirkoo itti na waamta amma sarpiraayizii taanaan hirkookoo itti? Qoosummaan yeroo ariifadheera dhugaa dhaga'uudhaaf. Lafi natti fe'an tamaan. Amma gara sarpiraayizii keessatti ce'e. Isin warri shamarranii akka sarpiraayizii jaallattan utuu biyya kana jaallattan eessa geenyeerra silaa yoon waanuma fedheef iyyuu baay'ee si jaalladha. Anis baay'ee si jaalladha. Baay'ee tokko si jaalladha. Anis baay'ee si jaalladha amma boosaree. Akkaataa itti jaalladhanaaf qabdu mul'isa tokko baay'ee na dhibbaa. Maal godhanii asitti adda bahuuf deemna? Maal jechuun? Dhummi kidda fixanii wanta hundumaa fixanii hin deemtaman jedhan akka godhu asitti gargar baana dheeyyan. Waan gaarii dabarsine hundumaa fi baay'ee galatoon baay'ee isa dhugaan siin jedha. Maaliif bakka deemtu hin dubbattuuti? Innaanneen natti meebii akkasin deema naan jedhu. Yoo achi yaalli naan jette haala mijeessee piroosesii godhee si waama gara sana akkati dhuftuuf. Eessadhaan jedheen biyyicha eessadha? Maqaan isaa dubbatamu? Harmee kee bira baadiyyaa dhaqii dubbisii naan jedhani. Kun beekiidha. Siin jedhu garuu dhimma mucaasaa. Waayee waan maatika. Inatee biti arras inatee dhiisa dhageera kunoo amma dhagee dhufe dubartiin gadi baatee kunoo nama torba qabee ol galchee yeroo abbaa manaan koo wal ga'ee dhaqe mucaa koo lammaffaa yeroo godhadhee gurdiin naa bitee badeetti ilaa kunoo isa fuudhe achirra darbe obaamaan immoo asirra darbeni qodaan immoo dudduubaa yaa'ee dhufa mana kana immoo isattaan immoo mana kanaa bannanu yookiin isintu badaa yookiin anatu badaa yookiin ijoollee mana kana keessaa tokko badaa wallu nyaachi nan ajjeesa immoo yookiin anatu isa ajjeesaa yookiin isatu na ajjeesaa wal ajjeesnee mana kana keessa reefi guuta malee obaamaa hojii immoo mana kana keessa danda'ee hin jiraadhu. Irkoo! Inni har'a waan anne taa'e tasgabbaa'e. Dubartiin callume si yaa'uun ta'ee. Kan isin jechuu barbaade akka fuutee baadiyyaa deemu. Baadiyyaa moo achi immoo lafa qonnaa hatee dhufa mucaan kun harkisaa gadi hin taa'u. Sangaa lamatti qonnaa qotan keessaa tokko fuudhee hatee fida ministeera qonnaa hojii walitti nu buusa. Ministeera fayyaa hojii walitti kan bishaanii hojii walitti kan maalii hojii jiraannu harmee ayyu natti maame. Mucaan kun utuu mana kana keessa jiru nagaa hin taanu. Kanaafiyyuu fuudhee deemuun. Deemi akka dhiistee hin deemu. Maalan godharee fuudhee deema. Hinata garuu mucaan kun. Hinata laa mucaan kun. Harmee ayyuu hinata. Hattuudha mucaan kun. Garuu fiitiin dandeenye. Waaqo. Inni dhiisa garuu waaqo. Waggaa sadii guutuu inistiraakteriin baay'ee nutti dadhabanii daree keessattis daree alattis baay'ee nu wajjin dhiphachaa turanii qormaata keessan illee baay'ee cima ture. Inni bakkee immoo isa caalaa. Kanaafiyyuu waan ani dhaamsan isinii dhaamu muuxannoo koo irraati asii baanee hojii akkam goona eessa deemnee hojii barbaanna baay'ee olii gadi joorraa jettanii hin yaaddayna. Maaliif
hojiin hin jiru. Kanaafiyyuu isin kan xiyyeeffachuu qabdanii barumsuma keessan irratti. Barumsa keessan jabaadhaa. Ani rakkoon kun maaliif akka uumame naan galu akka dhuunfaa kootti. Egaa barataan yeroo baay'ee barsiisaa fakkaata jedhu barsiisota keenyatu rakkoo qabaa laata jedhees yaada. Yaadagaa jedhee yaada. Yaadni immoo dogoggora ta'uu danda'a. Carraa kana waan laattaniif baay'ee galatooma. jettee gara bakkee kanatti fiiguun gara biyya hambaa kanatti fiiguun hin beekan akka kootti akka baasuun gaafatu waan haasoftu qabatan haasoo dandeessa. Biyya hambaa kana tun carraa argadhee dhuma naqaanis karaa masaa dhabeeni malee. Itti carraa argatte akka deemtu beekamu. Carraa isaa garuu argattu boris. Kanaaf dirqama si qabee as keessatti teessisaa jira. Egalee waan deemtu miti asuma keessa naanna'aafuun keenyaaf. Amaluma barataa sanas hin deemsa harka kaasu kana. Too hojjettee si dhiisa garuu ama deemta'u. Amma isinittuu carraa isaa argattanii deemtanii. What a generation. Inni bee malee silaa deemuun dhiisattee ta'an. Ergo. Inuma kolfitaa. Darbee inuma gadi naxxaasaa kan adiisa. Kanaaf amma kilaasii lammaffaa gaafa baadiyyaatti deebitu waan achi jiru naa ibsita. Egalee. Turreeni? Qophaa'ii kottanaan jaarsa fakkaattee dhuftantii garuu. An jaarsa kee miti. Miti? Oduu si gorsuu sila saasaan kan keeti. Ragaa hunda qabattee? Hunda isaa fidee dhufeera. Isa kan yuunivarsiitii digirii qofan dhiiseera. Isaan finni taanaan maal fiddee dhuftee hirkoo? Bakka meeqan isa fuudhee dhaqee appilaayi godhee hunduma isaanii na kuffise. Carraan koo waraqatitti irra hin jirtu dheeman dhiisee dhufeen lammata isa fuudhee hin deemu. Okay. Isa taanaan bagadeeste. Bagadeestee. Isatti na hubattuufis jaalladha. Callisi boorku. Saunaa softaayi. Ragaa digirii qabattee jirtu taanaan maal ragaan kee? Maal appilaayi kan gootu? Teempoon digiriin jiru jechuun maa jechuudha? Kastaanaan immoo fiigee fidee dhufuu laata? Dura waaqayyo erga maalumaan si godhee akkanatti fudhetan naqee amansiisuuf yaala. Garuudha. Wal beektu jedhee yoonni si gaafate naafati wal hin beeknu. Dhugumaa baalchaa hirkoo wal hin beeknu? Anaafati Oromoo. Si galeeramti hirku. Kun carraa dhumaati. Carraa kana balleessitee innaan anaafati kan dhumaa keenya ta'a. Orma? Hojii miindaan ji'a tokko kiraa manaa ji'a tokko hin taaneef orma taana. Gaa'ila kee kabaji. Bagana ganne. Egaa akkuma beektu nu kasodnu sooshaal workariidha. Waan akkasiin beeku. Akkamitti dhuftee? Hojjetaa hawaasummaa. Hojjetaa hawaasummaa jechuu keessanii beeka. Isuma irratti dorgomuu fedha. Kanaafuu akka xiyyaan natti himtetti ragaa sadarkaa olaanaa akka dagattee dhuftee fi boruu fuutee akka dhuftu natti himtee turte. Kanaafuu Dagadee dhufe miti. Yeroon isa fuudhee iddoo biraa deemee dorgomu hunduma isaanii na kuffisee natti hammaannaan kana booddee fuudhee deemadee mana kaa'ee dhufe. maal jechuun? Carraa guddaan qaba jechuudha asiiti. Carraa guddaa qaba. Carraa guddaatu jira jechuudha. Addanoo hojii kana yoo argadde carraa guddaan qaba jechuudha. Tiyyaa koo nama gaarii. Bakka kanatti na afeerte. Maali tiyyaa waliin walitti dhufeenya qabdu? Tiyyaan immoo tiyyaa wajjin walitti dhiyeenya guddaa qabna. Isheen jaalallee kooti borimmoo haadha manaa koo ta'uuf deemti. Miindaa asiitii argadhu isa jalqabaayyuu ittiin mana baana jennee haasa'aa irra ishee wajjin.
Kasih kormitti. Isa kana irratti ni himna. Isaanitti iyyuu dhiminaan jette isheen. Isaanitti iyyuu dhiminii namatti dubbatanii yoo wal beektan ta'ee achi keessa iddoo tokko hojjechuun hin danda'amu naan jettee hin dubbatin jennaan kanaaf afaan koo qabadhee taayan. Ammallee si dhageenye afaan isii baay'ee malee. Nan nyaatan. Jira keenya keessatti maatii tokko keessaa nama lama keessummeessuu hin dandeenye. Maaloo adara. Nama baay'een biyya kanaaf waa buusuma barbaadeen ofii koo miti. Please baay'ee. Maalii uummata kanaaf waa hojjedhaati namni qaxaraame. Baay'ee. Tiyya. Akkasii. Nama lama ta'anii maatii keessaan hojjetamu ni as keessatti. Eeyyee. Hin danda'amu mootii jaalalli namaa biiroo keessatti waamanii ofitti godhatan yeroo dhungachuuf yaalan. Argeeraan fida waan ani isin agarsiisanii. Isheenuu nama salphaa miti malee malaaxaa keessan keessatti isin goote malee. Murteesseera. Galmeen gara mana galmeetti. Egaa viidiyoo irraa kan fakkaatu ture viidiyoo galatti immoo akka baartan shakkii tokko hin qabu. Kanaaf viidiyoo kana immoo kan isin tole laayik godhaa. Namicha bisaa isin jira. Gara caalmoo kooment. Viidiyoo irraa hanga walitti deebiin. Isin xaxu.